ani akkasite gandaaf gandi wallole oromo shaqala mana madamin in ijaarame tokkummaan oromo shaqala mana madamin hin diigamu gaafi lola rorro doorsisa keeti jechuudha tokkummaan oromo shaqala mana madamin hin ijaaramne girgirri shaqala mana madamin hin diigamu kun deebii siitaa amma yaadicha na asradde hin dhageenye na asradde doorsisa dhiisi koositti maandiram amma bakka duute mucaanii duute garuu amma irraa tallaajaa keessa jirti namni sagalee ta'ee fi hin jiru siin hin jedhamu indee kana caalaa akkamsi sina saraddaa saree qummeessi kinatti mucayyoon eessa jirti eenyu warri wal ajjeese kun biyya kame lubbuu lamaanuu Saudi Arabiyaa keessadha kan isaan jiran warri qoricharraa hafan illee garaan isaanii dhiqamee warri garaan isaanii miicamee fi hospitaala jiran ammaa jechuudha warri hiriyoonni ishee lamaan damdamatanii garaan isaanii miicamee fi hospitaala jiru isheen ulfi garuu duutee jirti isheen nyaachiftee ishee amma gaasitti nima dubbii meen poointi ta'etti sii dhufaan jira isheen nyaachiftee kuni gaafa nyaachiftee kana qabamtee mana Mubaarakitti liivirra galtee haasaa turte haala keekii sana isheen nyaattee haala isheen itti duute haasaa turte erga gaafa sanaatii garuu intalli kun eessa jirtiin ishee namni beekee hin jiru Mubaarakiin gaafa haasofsiifnu nu haasofsiisuu didee jechuudha garuu liivirra moo galtee isheen jechuudha Mubaarakiin bira fiddanii turtan ka ajjeefte dhuftee liivirra galteetti ta ajjeefte ta nyaachifte tana Mubaarakiin bira fiddanii galtee Mubaarakirra galteetti achirra galtee garuu wanti isheen haasaa turte suni keessaa namni barate jechuun namni taa'ee dhaggeeffatu haasaa ishee keessayyuu rakkinni akka ishee bira jiru inni adda namaa ba'a garuu intalli sun erga gaafa sanaati waan irra gaame tokko hin jiru baa sagalee ta'aa gaafa jedhamu immoo namni tokko namni nama dhaga'u hin jiru waasli maatiin biyya bo'aa jiru reefi mucaa keenyaa nuuf haa galuu isheen immoo seeratti nuuf haa dhiyaattu jedhanii dubtura kan jiranii jechuudha. nama namni ajjeese wallaa an seerra Saudii kanallee I think odeeffannoo an qabutti hin qabu hedduu odeeffannoo hin qabu seerri guyyaa guyyaan jijjiirama jedhu isii ajjeefte kana immoo amma turtelle yoo nafaa amma namni Saudiitti yoo nama ajjeese karaa Yaman kana faa addeebi'a ምናምን so amma silaa waan akkanaa kan akka inni hin baafanne asirraa sagalee ta'anii maal jechuurra osoo namitti godhanii intaloo san qabsiisanii sagalee amma namni dhugaan ajandaa barbaadu osoo hin taane dhugaa intaloo sanii ofirraa qabsiisanii ammallee mootu Suudii keessatti tokkoof irratti wanni faamiliin mucayyoo sanii beekuu qabu Suuditti namni nama ajjeesse bahuu hin danda'u yoo asanitti karaa Yaman gadi hin deebi'in yoo gadi hin deebi'in karaa biraa bahuu hin danda'u Suudii keessatti jechuudha. Akka Itoophiyaatti miti kaameraan hin qaba jechuudha seerri hin qaba sigaleem isa sanirraa hafeeni obboleettii kenna akkuma shamarran biroo dalagattee of jijjiiruu dhaqxee hiree jana kana haa ta'u warrillee wal haa beeku miira keessa galtee ruuzii kana nyaatee bultii ijaarrattee ati baakii asli qalladaar tanatti fakkaata miira sakam jetteeti lubbuu namaa dabara lubbuun nama lamaati bara deesitti maara boo obboleettiitii yaaniin ajjeefne natti niyyiin akka beeku sitti haata namitti fayyaan qabu kun rakkoo narraa qabdaati wallahi dhugaa haasaara naasoo wakiyyaa akkasi booyuun beeku kaa'umaa siin godhu an dhuguma sitti maara bara rakkoo yoo narraa qabaatte waan rakkoo biraa haasa'e habiibti rakkoo biraa maal taate obboleessa koo nama duuteef sagalee kanaa dabalee dalagachuu biyyaa baate moo biyyaan baane intaloon duute tun rabbi si haa araaramu yoo dalagachuu biyyaa baate moo heerumuu biyyaa baate tokkoffaa gaafii kee dhageeffadhu dalagachuu baate tasa mootuu namni osoo deddeemu namaa wal barataa hin heerumte bultii ofii keessatti hiriyyaan dhuftee ajjeefte miti ta ajjeefte sun seera dhiyaatuu qabdi sin jedhaara yoo afaan anaa ta'u siin galle homaa sii gochuu hin danda'u habiibti annama lubbuu namaatitti qoosuu miti. Jirru odeeffannoo guutuu naa ergi sagalee hin ta'aa fi afaan kiyyaaf kee walitti naa deemaa jiru. Suudii naannoo kam jirti? Ishee immoo Riyaaditti duute Riyaad safara jedhamutti jechuudha. Tole. Naannoo ijoollee isiin bira jirtu abbaa manaa isii eessa jirare? Abbaan manaa ishee Saudi Arabiyaa keessa jira. Inni maal abbaa isaa eegaree haadha ilmoo wajjin irraa ajjeesanii?
Maalan beekareen. Rakkoo wallahi dhali. Akkasi garuu rabbi dhugaa isii haa baasu ka amma maal goonure maal si gargaaru Inna asli amma jechuudha akka nama tokkotti waan isitti immoo barbaade yaa'u seentee mayyuu ati hamma kanaayyuu warri naasofne jiru waan ta'eef seentee sitti meera jechuuf iyyuu xuruudha. Otoo garuu dhugaamti mucaa kanaa maalirra ga'e jettee akka nama tokkotti akka Oromoo tokkotti dubbatteedha kanan sirraa barbaadu sii danda'ama yoo ta'e siin danda'amu taanaan immoo akkuma warra kaanii dhiisi rakkinan qabu. bosona turte lubbuwaati. Giseen lolaa haasu. Asli ammati jechuudha ofii keetti gaafa haasoftu amalli koo akkuma kanatti himne anis akkuma kanatti tarii sababii har'a wal argineef har'a walii wajjin haasofneef abbaan manaa suneessa jira. haaraa sitti ta'uu danda'a. Ani garuu peejii kee hunda Hayyee wanta godhi kaan akkana godhu. Lakkoofsa abbaa manaa isiin haa ergi. Asirraa qofa afaan bananii sagalee ta'uu osoo hin taane warra iqaamaa qaban warra imbaasii keessa dalaganii wal qunnamsiisaa karaa seera namaa ilmoo garaa qabdu wajjin deettuu ajjeese haraa fi ajjeese kuni sigalee seeratti dhiyaatu qaba ajjeefamuu qabdi. Namittiin tuttafeete maan taane maa obboleettii tiyyan taane baala geenaati wallaahi. ture gaasili egaa waan goonuu hin qabnu yaa'u amma isheen duute kun isheen ajjeefamte kanatti wallaggadha abbaan manaa jimmadha isheen ajjeefte jimmadha tarii sababa kanaa zimzim jedhame ta'uu danda'a garuu niitii ulfaaf dura abbootiin keenya lafaa ka'u wambarii irraan ka'uu fi yoo makiinaa isheen seente niitiin ulfaa kabaja qabdi har'a garuu as geessee galata rabbii jenna ta'ee rabbiin hin komanna ta'ee hin beeku har'a garuu as geessee dubartiin ulfi akka kanatti ajjeefamtee malataa'iniidhaan ajjeefamtee da'uuf guyyi shanaafee jechuudha. Jechuun waan hin yaadamneef waan hin hojjetamadamee hin eegnetu hojjetamee jechuudha yeroo ammaa kana. Obboleetti akkasii tokkoon faratti dubartiin ganda hin qabdu. Hireen waan fal'aanni fuudhee jira Oromoon bakkuma hireen sii fuudhee heerumtaati amma intala dorbaati miti sigalee bakka rabbiin gaafa ati dhalattu ooma nyaattu waan dhuydu sii katabe abbaa manaa keellee bakka si geessu waaqa beeka waaqayyo beeka sigalee afaan sigalee miti dubartiin ganda hin qabdu sigalee miti inni amma fakkeenya baane haadhi manaa kiyyaa jimma fakkeenya sigalee miti fakkeenyaaf sigalee an arsiidha. Shamarree arsii dhuftee nammattee na wajjin raftu isima jimmaa tanarraa fagoo tanatu haadha ilmoo kiyyaatti haadha mana kiyyaatti na wajjin bura sigalee miti. Hooma jabaattetu biyyuma arabaa kanatti humna dhabsiise ta'a malee namni haadha manaa ofiitti irratti biyyatti yoo argite ta'e bar ilmi dhiiraa qajeela meeqa haadha bishaan bu'u qoraan cabsu sigalee miti gaaf jaartii fuudhe haadha dhaltettuu jijjiirama bar sigalee miti. Naali wanta ajjeemte jimma taatee fi haadha ilmoo gandummaan inni akkanaa kunillee hin jiru. Dhukkuban taane warra miidiyaa kana keessatti hin darbina. An amma mucaalleen beeku na dhaggeeffadhu. An dhuguma sitti hima. Haadha ilmoo haguma feete yoo taate. Haadha ilmoo isaa haguma feete isiin jimmaa miti intala safara isaa yoo taate no wanni akkasii hin jiru. Mumkin mucaan kun badoo jiraachuu mala an hin beeku kaa tilmaama sitti himaara malee akka ati nama wannoo keessa hin galchina dhugaa daa'ima haadha daa'imaa tun akka baddullee dhiibbaa godha haasofni akkanaa kun jechuudhumaaf bara. Sigalee tokkoffaa ayimiroon keetuyyuu abbaan manaa kee fakkeenyaaf abbaan manaa kee ati amma amaaratti yoo heerumte fakkeenyaaf intala Oromooti miti isa Oromoo lamaaf gandaa miti abbaan manaa kee amaara yoo ta'e amaarri biraa hosi ajjeese anchi gaalaan jedheetiin hin dhiisu. Bikkoos haadha ilmaan isaati ati garaa qabda bara. Sigalee miti ati abbaan manaa kee fakkeenyaaf yoo arsii ta'e yookiin jimmaan haa ta'u harargee haa ta'u sigalee miti yoo ilmi wallaggaa ajjeese tokko kan naqamne tokko ajjeese hin dhiiftaa jechuudha bara haala kanaan. No ndazaa miti. Wanni wajji nyaattu wajji gangaloonni wajjiin dhaloota caalaa jedha Oromoon. Dubartiin maantu miidiyaa kanatti yoo argitu bar ka obboleessaan boonne jaarsaa hiqqifattee boottii bar jaarsi fireendii yoo rakkate. Biyya Arabaa kana maajooritti yoo ilaalte faamiliitu irra nyaataa jira nyaatamu bar fireendini jedhamullee intayullee never. Maaf sagaleen ta'amuu fireeshi yaanni kee tuudhaan yaada kee kana na jaartin jalaa duute sun nama miidiyaati maa.
Egaa isa kana silii dhiifama qoradhee nama miidiyaa mitiin jenne garuu Kana ga. asuma Tajaajilli Saawudii jalaa keessa duute immoo bar. jiraachuudhaaf Tajaajilli ammanaa jalaa ishee. dawaa nyaachifamte bar Asli miti bar Mubaaraki miti bar Raachuu miti bar Hamza miti bar Reedi miti bar Abduusee miti warra asirra ooluu miti bar. Nama dhuunfaa tokko bar Zafaar mar jedhaniin akka afaan Ingiliffaatitti andi gillesabnu. Si galeemi. Amma ati dhugaa haala ilmoo tanaa barbaadda taanaan dubbii fokkataa akkanaa kana I don't know. Osoo haasa'uu baatanii dhugaa ilmoo sanii barbaadanii natti tola. Haadha ilmoo sanii. Barbaadaa shimaatee Keessi barbaadaa namaatu sin sun hin eeyyamu. Naa ergiyan. warri dhageettii qabdan barbaadaa shin ilaallaati. Nuu gaafadhaa. Maaliifan akkasiin jedhe beektaa asliin dhaggeeffadhu sababan qaba sababan itti akkas jedhe gadda viidiyoo jedhee baati sagalee ta'aa fi dubartii ulfaan duute kana dammoo wal lolanii otoo hin taane hin araaramnaa jettee araaramnee irra jettee keekii marrasteetudha kan isheen kennitee fi jedheenii jennee poosti goonennaan. Maaluma arginaan haasayaa turte mana dura faarfataa jirta maso. Akkana godhataa turte barna arginan miira keessa galtee lolaa turte malee namni gadda qabu si jammarre maa akkana godhata. Dhisi kan sobini fuula keetirraa akka qara'amu. Ani xiqqasho namni karaa na jibba dhugaa namatti dubbadha beekta. Wallaahi. Dhugaa dubbadhu sa'oo jechuun amma torbee tokkooti. Gizee na bira seentu gaddaan qabdu bar. Gizee reef na bira gaddaan qabu. Ammayyuu koo ani ishee beekee otoo hin taane dhaggeeffadhu asli dhaggeeffadhu akkuma kee. Anis nama intala Oromooti, atis ilma Oromooti miti akkuma kanadha malee sababa isheen Oromoo taateen malee amma gandi keenya tokko miti intalli kun obboleettii koo miti wajjin alanne miti garuu intala Oromoo sababa taateef ani immoo feemesii miti dhaggeeffadhu. Ati koo namas dhaggeeffachuu qabda bara. Dirqama immoo intalli kun intala Oromooti waan taateef duutee immoo erga duutee dhugaan ishee awwaalamuun qabu kan jedhu sittaasee maleeni. Maaltu na dhibee akkuma kee akka warra kaanii dhiisuu nan danda'a garuu ani feemesii miti beekamtiin qabu nama biratti. Kan si dhibu jechuudha jarri soddaa jarri afaan biraa isaanii sagalee ta'aafii jiru jechuudha. Ati immoo eessa turte maal reef kaatamoo ribaa torbee tokko torbee lammaffaa qabatee bara. Maan zabanyaa nama wal ajjeesuti hasaa akkana kan Gaddee anamma jechuudha. Anamma miidiyaan fayyadamta waan ta'eef argitan jechuudha. Amma an tokkoffaa carraa fi kennuu yaaleera. Lammata mootu ani every single person feemasii ta'e ka feemasa ta'ellee afaan namni beeku nama hojjaata. Anamma du'a mucayyoo sanitti qoosuun barbaadu. Hin dhageenye sigalee miti hin dhageenyaan keessa quban qabu. Mubaarak jettullee kun as jala jira. Si galee miti. Waan inni callisee Mubaarak nu jala callisee yoo gaafadhu naan jette si gaafachuu danda'a. Mubaarakii miti abbaa fedheeyyuu. Isa biraa dhagayi. Isa haasa'e ho'isuuf jettu immoo haga feete. Ati ka asirratti intala san hin beekne wallaahi ani mucaa sanillee hin beeku. Intala duutellee hin beeku. Taajjeeftellee hin beeku. Abbaa manaa sanirra intalattiin jaalattu ati. Abbaa minaa barbaanne. Rakkoo barbaanne waan cal'iseef rakkoo isa cal'isiise gaafachuu dursa malee akkanumatti lafaa kan Mubaarakii makanaayyuu waan amma silaa akkasirraa tolmaa ni beeya. Asli ijoolleen biyya Arabaatitti wal ajjeefte Mubaarakitti himannee nu jalaa cal'ise hiriyyaa keetti nu gaafadhoo jette simpil noolaa lamma namni dhugaa barbaadu akkas. Akkanumatti dhiira tokko irratti dhalaan lama wal lolte dawaa wal nyaachifte wal ajjeefte dubbii oofanii gaddatti muru. Sunillee wallaggaan bakka buuteetiin hin heerumne gurballeen jimmaan bakka bu'een fuune hudduun lamaan ofii wal jaalattee wal fuute qadarri ga'e mootu intala duute dhugaa intala duutee barbaadu. An akkas beeka kiyya kana. Sigalee wallaggaan gurbaa jimmaatti nu heeruuf jenneeni jimmi ergatee gurbaa intala wallaggaan nu fuudhu hin jenneen azala du'aa jechuu namni. Mubaarak kunooti gaafadhin gaafanna waan callisee. Dhaggeeffadhu asli gaashiiti amma jechuudha. Ishi maafi intalli sun galte miti dhuftee liivirra galtee haasaa turte miti maaf hin qabamne yeroo sana. Maali yoonni deemaa jiru? Intala dawaa nyaachiftee mucattiin jimmaa ajjeeftee jaarsa hora jimmaati Mubaarakitti himannee nu jala awwaale Mubaarakiyye. Gabaabatti asas.
Eenyu kan akkana jedhe. Garaa laafuun kun al tokko tokko waan akkanaa fida. Yoo barbaade nama 50 dubartii 50 walitti qabee abbaan barbaade ajjeesu nan laallatu jedheen deebisaan immoo jechuudha. Dhageessanii dirqama wayii qabu Mubaarak poolisii miti. Oke, Mubaarak yaadni kee gaariidha garuu maaliif siin jedhe beektaa ani duras sii kaaseen ture Ajandaa fudhattee dirqama qabu waan dirqama hin qabu dhageessa ani innaati bitaan dhufte bitaan sitti deema lamuuyyuu dhuftee mana kottu waa tokko ni himtu. Asliyaati immoo uummata natti maqaa balleessaatti mucaan kun siifan ibsaa uummata si jala jiranuufis nan ibsa. Dhaggeeffadhaa uummataa. Inni kaan lubbuudhaan badee immoo maqaa badee waan rakkina qabaree. Dubbiin akka Mubaarak nu barsiise anjal kan Mubaarak afaan waliin wallaalee mucatti akkami dubbiin lubbuu namaati dhugaa waaqa waan maali ijoolleen si jala jiranis tarii ni beeku ta'a anuma laayii bira jiru akka waan feemasni Oromoo guutuun dhaqaatii mana Mubaarakitti waa himadhaa nama du'es isa jirus isa walirratti du'es isa maaliis himadhaa dhametti namni gidduu kana yoo xiqqaate reenfa shantu dhufametti mana. Amma tokko dhuftee ol galtee nagalcheenaan hin galche. Yeroo hin galchuu Mubaarak intalli tokko summii nyaachifamtee duutee naan jetti. Eessatti hin jedhin Saawudiitti naan. Si kanaan jira kophaa ani isheen hin beeku daree fan argaara. Jennaan akkamitti bartana jeesuun jedheeni. Akkas akkas jedhanii akkataatti naan amtuun jedheen gurbaa abbaa manaa fidaa jedheen footoo isaa kaa'e. Daqiiqaan guunnee abbaan manaa dhufe. Yeroo dhufu viidiyoo balate. Yaaboo haadha manaa keetti duutee hin jedheen. Haadha manaa keetti duutee ijoollees jala jiran immoo jirtu dhageessanitti jedhe nama 2,000 wayii 3,000 wayii ture waan ta'eef namni 500 tokko si jala jiraachuu danda'u warri gaafa sana turan. Jennaan abbaa manaa ani jimmaa miti hadha jimmaan keessa taa'een gurbaan tokko ijoollee jimmaa akkasa godheenaan dawwalee tan itti dhaansaa oole jechuudha laayivii irratti. Geesse waan akka waan itti gale tokko hin sodaatu. Jennaan jimmaa miti eessa yoo ta'u waamaa jedhee waame dubbiin dubbii jimmummaa yookiin wallaggummaa maaloo miti. Dubbiin dubbii lubbuu namaa. Bagayyuu akkana jedhan lubbuu namaan ulfaata baay'ee nu biratti. Baga jettee rakkoo qabu. Sasichiitii barnoota abbaan barbaade mataa yoo dhaabate waa'ee du'aarraa naasa'uuti. Geesse amma gurbicha fideen viidiyoo banadhu jedhee viidiyoo banachiise. Mee hagan deeme ilaaliiti sana booddee hagati deemte kuni lakki sirrii miti naan jetta. Hordoftoonni keetis atis hordoftoonni kootis isii baratamus. Jennaan viidiyoo banate aboo jaartii kedduute akkami dahuudha guyyaa 5 fa'aa waa nyaachisan jettee shakkitaa imannaan himatame akkanaa jennaan eenyu shakkaa jedhe eenyu shakkitaan jedhe. Intala tokko intaluma jimmaati ijoollee keenya shaanxaa poolisiin dhufee tokkomaa wayitiin poolisiin dhufee jennaan shaanxaa ijoolleen biraa gurrattee kan siin fuudhamne shaanxaa koo dhiiftan jettee qiimii qabattee turte ishii shakkaa. Salaamu alaikum. Shaanxaa dhumaaf jecha Bubee. What's up, bro? Aragge akkam? Fa'aarra fayyumaami. Fayyumaami nagee asleefi. Alhamdulillah. Maali jira? Doktar na daddarbitee bar. Maalesh. Waanan Itti fufi bu'e. Dhageeffadhu xiqqoo ajandaa wayii harkaa qabna dhusi dhageeffadhu. Okay. Fixi bu'e. nama jeefte jennee mata viidiyoo irratti waraabaa jedheen dubbadhe. Na jala jirtu kottaa jennaan tokko ana abbaa manaati jedhee ol seene. Abbaa manaati viidiyoo bal'adhu hin bal'ate. Abbaa manaa isii ajjeefte jedhamee itti dhaggeeffadhu. Jennaan as abbaa manaa isiiti ilma osii dhaliitti namni waan ta'e dubbannaan abbaa manaa fidennaa abbaa manaa fidee biruma jira. Akkam jetta nagaadha. Haati manaa keetii lubbuudhaan himatamtee jirti. Fidii haadha manaa keetii nu dhiyeessisuu wajjin naasofnuun jedheen akkuma kanadha. Artistufaa wadaajoon na bira jira. Obboleettiin mucaa duutee na bira jirti dhaggeeffadhu gaalaa macarashaa. Achumaan ishiinaan jedhee jirti nan dhiyeessa jedhe. Bakka ansi wajjin haasaan qabu shakkamtuun isiidha naa fidennaan naa fide. Inni dhuftu teesseetti obboleettii bagana kan dhufte. Obboleettiin kee dhuteetti himannaa jala amma akkana jedhanii matan siin jedhu. Obboleettiin kee dhuteetti. Obbolaanis kunooti. Obbolaa mucaa duute. Ajjeefte jedhanii si himatu. Waan asi gaafadhu deebiinaa kennennaan boosse hin boohin.
Raabani kaanii amma immoo ijaabii dhattee dhufte. Viidiyoo san baasee si erguun danda'a maxxansuu danda'a. Tammaan ajjeeftetu immoo. Ajjeefte jedhame egaa Allahu alam lubbuudha waan ta'eef cubbuus namaa hin kennu. Isiinoo maal jetti? Amma maal jedheeni? Takkamteetta ijaabii uffattee deebitee ijaabii baasiin jedheen. Ijaabii uffattee jirtu sila. Rabbii walitti nan buusini sila qullaa dhufte. Amma immoo fuula kee maaliif dhuffachuu barbaachisee baasisee obboleettii koo maalan shakkame wanta shakkamte keekii qopheeffattee dhattee tamuun nan dhaqeera. Erga keekii qopheeffattee dhatte mucaanootii hin deenye guyyaa shantafa akkamitti keekii jala bultii moo geggeessaadha akkuma kana jeela geggeessaa gootee fi gaafa sana jee keekii geessitee gurshitee keekii murtee fi gurshitee geggeessaa gootee immoo maali kanni dahuudha guyyaa shanannaan keekiin fudhatamee qonnaan ani jette jaraan wal beennaa mana tokko keessa jiraataa turre wajjiniin jiraataa turre obboleettii kooti abbaa manaa kootii bira dhaqee irraa ture waan jiruuf deemeetan dubbisa jedhee gatiin irraa tureef namni jiraa jedhee gaafadhee keekii amma namoota sana ga'u fuudhee dhaqee ofiis afaan koo kaadhee isiis afaan kaa'ee nyaannee irbaannis akkasii ijoollee arsii lamaan shakkaa jala naaf hiddan malee jetti. Boora'u malee qulqullaa'u ijoollee arsii sana lamaan naaf hidaa jennaan dhufte tokko kaameeraa tokkoon dhufan obboleettii kennaan boo'ichee galte isiinis. Ani jette gaafa sana iyyuu gaafa siin duutu jette isiin arsii kun gaafa sana iyyuu gaafa siin duutu hojiinan dhaqee hidhama jennaan abbaan mana hojiin dhaqee hidhamee dhugaasii baasisa jennaan abbaan mana hin ta'u naan jedhe amma yoo na barbaaddu ta'e bakka seeraatti nan dhiyaadha ani jette dhaggeeffadhu dhugaan dhugaadha. Atoon jedheen intalatti asii wal dhahee jennaan jechuudha. Irbaata hojii nyaannee irbaata diddee siin jimmaa suni gaafa sana irbaata diddee kan qopheesse immoo isii miti. Ati maaliif irbaata diddee nyaadheen nu fe'an? Keekii hojii nyaattee takka jalqaba keekii ofiyyuu nyaadhee isii yaafaan kaayara. Irbaata immoo nyaanne hin hojjenne. Wanta kuni harka namaa ta'uu uummanni harka namaati bakka jedhameera. Nagumaan ciiftee yeroo achii kaatu oomacha baasaa mucaa sii jimmaa kanattiyyuu lapheessi qabaa bakka duutee gaa maaloo gaa jette jedhanii ammas immoo bilbila fudhattee duuteetti jedhaa abayaa fudhattee fiiddee baatee jedhanii siin qofti. Shakkii wayii dhufe. Akka gootan hin jedheen an poolisii miti. An poolisii miti hin jedheen dhaggeeffadhu gaa. Abbaan manaa kunooti. Mucaa siin arsii kunooti. Yeroo siin duutu bakka duuteetti asitti haasaa baatee jedhame. Jennaan egaa akka gootan miti akkanaa godhaa. Akka oromummaatti wal gaafataa jirra. An abbaa murtee miti. Akkana goonaga. Abbaa manaa ati abbaa manaati miti iqaamaan qabdu miti. Haati manaa keetii ilmoo guyyaa shan isaa fi cubbuu tokko malee duute tarii harka keetu keessa jira ta'a yookiin kan biraa fakkattee yookiin yeroo kana keessaa fakkattee jennaan ajjeesanii sitti hirmuudha. Yookiin immoo Allahu ala rabbitu beeka. Atis gaafata shakkamaadhaan jedhee maaliif jedhe. Ilmaan tokko sirriitti argaa jiru kostoo jettee kuma guutittaa saarta garaanaa sun wayii qabdu ilmoof jaartii bakka itti dhabde shakkamaadha jennaan fudheera jedhe. Atis intala jimmaa shakkamtuudha fudheera. Lamman jalaa deemaatii amma utuu nu laallu poolisiitti akka kennadhaati poolisiitti kan gaafa sana dawwale si'i erga gaafa sana poolisiitti dawwalte masmara gatte poolisii xaabiyaa sin jirtu beektaa kuunnooti amma naqle inni akka qofa intala jimmaa kanaa walitti bilbilaati wal fudhaa dhaqaati. Ani abbaa manaa siiti gatii waraqata akkamiif jalaa dabe garuu akka sii baasuu gatii barbaaduuf anas qoradhaa ashaaraadhaan. Si jimmaa kanas qoradhaa marziin duute immoo maal ka jedhu wal shakkinee wal fudhannee dhufe jedhaa akka kennaa yoo kana hin taane uummata Oromoottan footoo keessan baasee ajjeesan jedhaan jedhee dhaggeeffadhu. Anachi hin jiru jennaan ishii jedhan isiinis intalattiin jimmaa sun ishii jedhe. Gurbaanni abbaa manaatis ijoollee jimmaatti ishii jedhe. Achuma maalan godhe gaa. Uummata Oromoo akka bor immoo yaa'ii hin qaabne. Yoo gochi koo kun isinitti hin tolle dhaabi jedhaa. Yoo immoo isinitti tole karaa ittiin baasuu danda'u karaa kanaa haqni kana malee waan godhu qabu jennaan baannaan jedhe uummanni gasteera galanii nu Saawudii jirra Mubaaraka. Ijoolleen kun majuudha iqaamaan qaban yeroo deeman kan jalqaba gaafataman iqaamaan keessan meerreedha. Biifoolee mucaa ijoollee arsiiti. Biifoolee ajjala jiran iqaamaan keessan meerree gaafatti. Kanaaf namni wakiilinnaan kennamuuf biyyarraa tokkoffaa reeffa biyya galchuutti wakiilinaana kennamuu fi lamaffaatti immoo akka mucaan kun itti duute nuufa qoratu jedhamee wakiilinaana kennamuu fi namichi
baasee yoo akka namaatti jedhame yeroo kun lama seeratti dhiyaachuu wayyaa fuula jalaa argine viidiyoo jalaa Saudi jirtan ol galaa akkamtu nu baasennaa ol galanii ijoolleen wallaahi shophaan fuutee hidhaatti darbiti malee jala kan waa tokko akka mucaa baasuun taatu yoo qabsiisuu barbaadde akkasuma qabsiisaa jalaa yaannee miti garuu seerri biyya kanaa qaxxee warraa falmuudhaaf qaamaa qabaachuu qabda namni qaamaa qabu mucaa kanarraa falmee ukkilennaa fudhate sana booda yoo ijoolleen kun barbaadan qabaman jennaan bilbila jalaa kennaa jedhee dhaggeeffadhu amma asirra taa'ee bilbila kee kenni kenniti abbaa manaadhaan kenni bilbilennaan kenni gurbaanni abbaa manaas kenni nama sadiirraa bilbila jalaa fudheen ofirraa qabaa gaafa jarri barbaadaman bilbila jalaatiin akka jarri dhiyaatan goona footoo jalaa nan qaba viidiyoo gaafasii nan qaba kanaan maalan jedhe jechuudha ijoolleen obboleettii qoota obboleettiidha dhageessee waan uummanni Saawudii jedhaa jiru an Saawudiin jiru poolisiis miti akka nama feemasa tokkotti waan hin danda'u sii godhe akka gootu maatiin kee yeroo waraqata wakiilannaa ergan mucaa koo namni abaluu jedhamu biyyatti reenfa sii naaf galchu dhugaasiis immoo du'asii naaf qoratu jedhanii kennan namichi sun socho'ee waan barbaade gochuu danda'a eeyyama maatirraa.